إيه أرارمو بربانا لفتي نوجبو إيه جنة مي أسرت وانا رجيتك إيسو في أرسيتك إيسو خم كم نمي جرغي وان سلا أجندة أنا ما تو خم تجر يعني نتيجة نشرت ناسو إنه اوكي قالتهم ميديا رالفن نوجبو إيه لي جنني مي وني أجندة تي مال إسكيس منه يعني وني أورمو اوكي اجندا نجرو قالتهم يا تو دبتير اجندا انت تطور افدي من جت دبتير ثانك يو املال كدير في نافي لا في الليمت يعني كدب الدوفي ارسنال ياسين لوسن سليمان بروفيسور غرالافون اما سيني وما دبنيو اسن انت كيسنو بلينتي يا امتا حري مني امتا غردانا غردانا ابانا agartanii sa'a tokko caalaa isin dhageeffate nu dhiisaa isin injanii jiran daset nu dhiisaa jette intaltilleen jette gurbaallee nu dhiisaa isin injede obboleentiyya tawaan gama arsii akkana gootena inoo itti dhufna duraan itti dhufa ummanni mucaallee ardaa qaba mucaayollee ardaa qabdi yoo balleessamoo noof olchaa dhiifama naa godhaa No, Jamali Kena, let me finish. Have it no, Sirresu Barbada. No. Sirrefu Gurta si go to Barbada. Lali, no ama Makano Lofte, Namanjala to Jamal Gudi Tuni. Yes, Muchayon Nadisa is no. Jamal Chakas, what to draw? If I go to Paleskia. Lali, Arsenal to Femana Sonaga, Nutabachajuru. Argitee mana wayii keessatti ilmaan sikkoo mandoo arrabsaa turanii jedhe laali Jamaal waa hubadhu achi dhaqee dubbachuu qaba Yaasiin mana san dhaqee warra ilmaan sikkoo arrabsu saniin waa jedhuu qaba malee asitti ajandaa kadiirii fi ajandaa obboleettii kennaa fi Jamaal daabadhu no maaliif jedha wani ni yeroo Jamal lagay kuri to gora me dhageeffadhaa ka jara keenya ilaali jalala kenna si jaaladha ilmaan sikkoo mandoo yoomiyyuu ilmaan kabajaaf ulfinna qaban ilmaan bareentumaa kadiir illee yoo taate kenna mucattiituun illee yoo taate teenna all they need to do gabbaanii abboon wal jaalannaa viidiyoo banadhaa wal jaalannaa nu fixannee jedha nu ciqina wanni arsii sikkoo mandoo arrabsaniif illee jiru wanni ilmaan bareentumallee arrabsaniif jiru ليش أسريك مال قولي أربسيني هاي بكا كم أربسيني نافي مكاكيس نافي مكاكيس نافي ياسين ما عافيت له ما يو أني وانا نجلو يو سنتين أني سنتين سنبلا دي بكافيتنا لون كيف أتكاد إفهم قدام لا وانا نجلو بربادة غرلا فوقية Koye jelsi ame sin nama gurgudda wa birotif sin kana wana kanu dubbata isa sin baka qabdani nuti akasi ko man do ditti namni kenna kabaja qaba te kona obsa jechi kiya wannan jedhu barbade hanga refi irra arsenalilleen mucayyon nadisa baqa jetten yirti baka mangisti kina diskalas takka sinadisi media irratti egesina kasjette gabbuati warra ko jiru gabbu amale as gubbatti مجتت اللي ناسينا أنا بربادنا دي ساسا مجتت اللي وجنا كابجال جمال yoo kana dubbisa yookaan immoo gabaa jechuun dubbisa ni gabaa gara laafoo dhiiba masii afaan dubbachuu kiyyaa fi namni tokko jechuudha akka seeratiitti dubbise jedhe isobdi namni tokko keessaan dhufee waa'ee dhimma kana nama harargeetii isaa qaada dubbattan garuu asirra ol deemanii uuma itti mul'ate qara'an uumamanni kennaa musan qabu annama tokkotti gastiin erga dhugaaf onna harkistanii nagalchitan anuu calisee miyuutii qabadhee taa'a gaafa miyuutii an qabadhee taa'ee miyuutii an gadhiifadhe immoo carraa naa kenna tokkoof irratti ani kan dubbadhu waan na fakkaate dubbadha ila ijoolleen teenya tasi koomandoo warri arsii jechuudha geeffadha dubartii takka teenna jedhanii hojii deemanii gaafsin teessanii miti jettee diddee alalaalti itti dhiisan okay naafin isa wajji yoo jiraatte yoo dhiisan nuti taate rakkoo miti garuu an akka kiyyatti ilaala as dura gurbaan kun akkuma arsiin ittuu gadi ba'ee warqii jedhee maalii jedhee haarafaa ta'ee gadi ba'ee arsii maqaa nama tokkootiin arsii guutuu arrabse isiin gurbaa akkasitti nu arrabsaa ture san jalaa baatee ammallee lamatti itti deebi'uu deemtuyyuu
Ana kiyati intala arsiti miti jalaa hafa deemtee itti hagaltu namni miidiyaa irratti itti na deebisa akkas na godhadhee booyu ufra kasiise bocaama funyaan keessa dhiitee shaara gubbaratti biraa deemati isiif jettanii nutti wacina ankaleen arrabsaa turte hin arrabsu bakka akka barbaadetti na arrabsitu hin arrabsu isiin haamileef gadi buufte an deebisee haamilee gadi hin buusu kanaa jettanii namni gurguddaa fi ijoolleen hiriyyaallee dhimma naafitii fi isaatii argitanii jara keenya kadhiin yoo ta'e kana gowwaa dhoqqee hoolaa anammata maqaan isaa ta'u isii yoo barbaadetti galuu hin dandeettu wassalaam. Salee kana agartanii ilaala. Egaa kana ka dubartiin garaa guutte. Assalamu alaikum. Hello. Mee wal kabanya boga sam dursa ma Jawar. Yoo maali bakkana goote mee buusi ummata kanneen irraa buusiti. Yoo ani dubbatamu jiraate mana kana osoo wal dhageennee yookaan ima cufte bari xiqqoo dhifaan ogaraati mee yeroo isin dubbachuu jiru. Wanni nu jennu kun jibbaan qabnu baay'een akkana bakki tokkotti amma ijoollee kana. Bakka nurraa naaseenaa bakka zambii nurraa dhiqinaa nu jiraachuu jirra isinis jiraadhaa rabbi sinaa jiraachisu nu dhiisa. Xiqqoo sirraa haasawatti hin jiru haasawatti hin jiru koo dura dubbii na baasika dura dubbii na baasan sana haasawuf hin deemuun dhiifama naa godhiiti barsiisaa Mr. Jawar zin jechuu jira. Haadha keessa lami soddaan namaan jedhu dhaga'u gurri kiyyan barbaadu isinis nagaan tura gurbaan kun akka jedhama dhageettanii jirtanii gara laafoodhaani. Dhageeffadhaamee amani ta'e dhageeffadhaame. Haadha sikkoo inni san caalan jenneeni dhageeffadhu arsinaa dhageeffadhu inni san caalan jenneeni dhugaa dubbadhu kwa. Abo Mr. Jaanu Rabuusi ni amma isaan Rabuusiti mee michatti yadisi. Ina namni dhimma ina dhageeffadha. Yoo eega waa dubbachuu dhuftani afaan waliin soqina dhiisa afaan jala wal soquun hin barbaachisu. Gartanii namni eega waa dubbate gartee sirnaan dubbata malee afaan jala wal soqee afaan waliin daddarbachuun hin barbaachisu. Namni gartee sammuu qabuu fi namni dubbii dubbatu tokko yaadaa wal amansiisa malee arrabaa wanti dhufu tokko hin jiru. Nama as keessatti namni sirnaan amma hanga ammaatti wallaahi namni sirnaan nama dhageeffatan nama guddaadha bar nama gartee osoo waan kan hudhaan hin jennu dirqamatti irraa fudhachuu qabnu bar maa afaan daddarbatan piliis kabajaan dhageeffadha al tokko dhiifama isin dhageeffata turre Suleymaan mee dhiifama ila akka ta'e Mr. Jawar ila waan kana ani yaadni amma reefi isin baay'ee dhagaa ture bahee dhageeffadhee deebi'aa ture seenus hin barbaanne eeguu isin neseesiftan jee Hussein waan harkiftee fi waan ta'e dhugaa isin taa'imu fakkeenya ijoollee kanaan fooloo irraan qabu fooloo irraan qaban garuu nan beeka foon kiyya lachuuyyuu jechuu wanni jiru maal seetan jireenya namni jaalatee wal fuudha jira ifa naa godhaati nundi jaalannee fuunee of jalaa qabna namni jaalatee wal fuudha jaalatee akkuma jaalatee wal fuudhee saba jaalatuu qaba namni gaafa wal jaalatu gaafa walitti buulee namni saba mataa isaa qaba dhuunfaa jireenya dhuunfaati ammatti dhimmumatti bana deemu dhimma ijoollee ta'e kaayiroo kana dhiisaa wani jennuuf nama jibba namaa qabaannee miti yookaan miidhaa micoosa ni hubannee miti jaalannee miti yookaan ammoo miidhaa mucaasa ni jaalannee miti rabbiitti beeka abbaa manaaf haadha manaa dhugaa dubbachuuf osoo waan gaarii hamaa miti gaarii jidduu dubbachuu baatanii gaarii mee amma ijoollee kana halaalaa mee amma ani waan bada yaadu amma keenya akka jettan garuu mee bakki isin jirtanii fi bakki amma jiramu kana amma hubattanii amma tana qabiyya ammaa keessatti koomentii isin jira barreessaa ture amma reefan osoo dhimma kana yoo dandeetta warri itti dhiyaatan ijoollee tama kirtullee hin beekuuti akkuma jiru sanitti osoo araastanii gaarii garuu as gubba ol baanee namni gurguddaan jecha nurraa hin malle gaafa walii hin jennu aboo rabbi sodaadha awwaan biraa isin hin jedhu ifaa naa godha miidiyaa kana keessaa baqannee baana jechuufi faayidallee qaba jirana ergaa kee amantii kee duudhaa kee safuu kee ibin agartee siyaasa kee karaa nagahaatiin namarratti bitachuu barbaadde bakka itti gurgurtu maarkeettiidha namni miidiyaan tiiktaakii waa lamaa dhufe baagiraawundi isaa dubbiftan intarteeymentii fi bohaartiidhaaf dhufe ummanni itti daldalataa jira jiran itti beeksifataa jira nuti ammoo iyyuu wal abaaruuf wal xiqqeessuuf kutaa amantiin logaa qoonni wal arrabsinu rabbii jedhaati amma daangaan ceene nuti dhimma ijoollee kana lamaan yoo ta'e jala lamaan caalaa namni wali aanu hin jiru dhiisa ani ammallee sinaan jedha eeggadda dachaan ture namni ijoollee shamarranii baay'een asirra beeku ibina kana arrabsuu geettanii faana godhatin arrabsa waan rakkoon qaban dhimma reedii fi micoosanii keessaa bahaa jennaaniin no dhiisa amma jarri kun baru namni wal mufatechuu wal jibbeechuu miti jaan wal jibbeechuu miti bakka waliin mufatanii mi waa waliin mufatanii jara beeku ammallee beekoo Ismaayil al tokko carraa namaa kennaa kaa warri yeroo baay'ee dubbattan kun mee guyyaa tokko carraa nuu kenna
Guyyaa takka takka. Waan beeknu irraa dubbachuu jira waan baay'ee hin beeknu. Jireenya namaa dhiisa nama sanii. Ana wanni jechuu barbaadu miidiyaa kanarratti. Ajandaan godhatina jarri kun akkuma kaleessa saba mataa isaatii walitti dhufan hadhallee saba mataa ofiitti araaramuudhaaf saba guddaa nu caalaa gahaa qaban amanaa kana. Namoonni baay'ee wal lolanii wal qoodanii gargar deemanii deebi'anii jireenya durii irraa baranii kan durii caalaa waliin jiraatan agarree dhageenya jiran dhugaa dubbachuuf. Kan durii irraa baranii hanqina kaleessa waliin mufachiisu wal balleessan irraa baranii waliin jiraachuu danda'an nan amanaan isa kana. Kanaaf isa kana walumaaf dhiifnee wanni kalee bade waan yookaan intalatee naannoon jedhan waan isin jedhamsan dhiisaa achumatti. Anallee naan jedhanii bara anillee fakkeenya ilmasi koomandootii wanni isin waliin jedhamsan keessa irraa dhiisnee ammaa fi sababuma kana yoo ajandama godhachuu yoo baannee dhiifni maal qaba amma booda kana qofa miti. Mee waa'ee nama lamaa waa'ee jireenya nama dhuunfaa dhiisaa. Sabni kun ajandaa mataa isaa qaba. Ajandaa jireenya mataa isaa siyaasa rakkoo hamaa, diinagdee rakkoo hamaa waan sagalee taataniif waan miidiyaa kanatti fayyadamtanii baay'eetu isin harka jira. Maal gochuu waa'ee anaaf jaartiitti yaada isin haasofsiisa. Fakkeenyaaf jaartiitti wal dhabuu hin danda'amu roganam. Ani fakkeenyaaf manaa kiyya wajjin bakka tokko wal dhabuu hin danda'an. Ajandaa miti. Bakka ajandaa kiyya akkasiiti gosa qabdii warra qabdii an gosa qabaa warra qabaa sirna qabaa jilba qabaa uumama kaleessa sanii naaf fixadhaa naaf fixadha. Gargar baane sirnaan gargar baana. An gargar bahu naan hin dhufne. Walitti dhufuun naan hin dhufne. Uumaa jilbi kaleessaa kana ture jarana. Oromoon yeroo rakkoo hamaa keessa jiru diinagdeedhaan danqamee bobbaa galli itti kutamee yeroo jirutti isnu ammoo as gubbaadhaa gaafa kana taasifnu piliis nun tuffachiisinaa walillee tuffachiisinaa rabbi jedhaati. Dubbachuuf waan dirqamneen malee seeraa dhimma kana dhiisuu akka kiyyatti dubbachuus hin barbaadu dhiifama godhaati. Dhiisaa bakka amma. Kun suuraa ibaluu fannifatee sirbaa kun suuraa ibaluu sirbaa eenyutu eenyu amma. Waa irratti nu dabalta. Mi'a kadiri kanas hin beeku dhiifama godhaati. Bijoota nas hin beeku. Barsiisa waa irratti nu dabalta. Garuu wanni beekuun kiyya lachuu irraa bu'aa loosan irraa bu'aa. Maaliif ajandaa godhatamee ajandaa walootti deebi'aa dhiisaa ijoollee kana mee dhiisaa iyyuu jarmoolii dhiisaati gaafa jarri ajandaa binu akka dhufte ishoo rabbi isin araarsu anawwii isaanii qabu rabbi isaan araarsu dhume kanuma. Gada ijoollee waa wal lolta iyyuu hin fakkaattu barkunoo walirra lolti iyyuu miira ijoolleen nama wal lola iyyuu hin fakkaatani. Taani immoo. Barsiisa waa gaafa naqoo Sumayyaa. Mee barsiisa dhimma ajandaa reedii irratti ijoollee makeennaatuyyuu maqaa hawaasa guddaa hawaasa kabajamaa golgaa yookaahu cinaacha Oromoodhaa ilmaan Arsii maqaa Arsiitiin hawaasa Oromoo guddaa Arsii kana fuudhanii dhimma bultii namaatti gad deebisanii lafa dhiitaa turan dhimma dhiyoo tanaan ni beektan jechuu barsiisa. Ammallee dhimma mujattii naafiitii fi dhimma kadiirisii dhimma ijoollee wal jaalatanii walitti dhufanii fedhan wal wajjin jiraatanii fedhan addaan bahanii mirga isaaniiti garuu maqaa arsoomaatiin ijoollee tanarratti illee dhakaa tuulaa jiranii jechuudha. Ani kana dhibee qaamni miidiyaa kana gubbaa deemee dhimma bultii namaatii fi arsooma wal qabsiisee akkana lafa dhiitu kun eenyu? Eenyutu Arsii bakka buufate? Ka Arsii bakka bu'ee akkanatti namaan lolu kun eenyu? Arsiin kuni namuma dhiinfaa ijoollee miidiyaa irratti qofa yoo amma fakkeenyaaf gara laafoon Arsiidha ani Arsiidha. Naafiin Arsiidha gara laafoon Arsiidha. Eenyutu eenyuuf beeka? Barsiisaa daqiiqaa takka dhiifama wajjin. Uummata keenya. Sagaleen kiyya hin jiru. Barsiisaa nu obsigaa maali xiqqoo isiin obsi barsiisaa. Waalaikum assalaam. Barsiisaa xiqqoo isiin obsi. So barsiisaa waan kana irra hin qabinaati gadaa gadabiin jedha. Uummata ijoollee keenya kana itti hima. Ijoolleen keenya maqaa arsooma kanam lafaa kaa'u. Namni nama dhahuu barbaannaan, ajandaa barbaannaan, duula barbaannaan, tapha barbaannaan uf ta'ee maqaa ofiitiin waan godhu waan fedhe haa godhu. Yeroo hunda asirra deddeebi'anii dhimma jaarsa jaartii dhimma dhiiraa fi dhalaa wal hiikee yoo dhalaa fi dhiirri ijaaza wal buufatte maqaa arsii kanaan nagadanii jechuudha. Kuni maqaa hawaasa Oromoo bal'aa keessaa maqaa gosa kabajamaa sana gad xiqqeessuu taati. Wanni godhaa jirtan kun hawaasa keenya kabachiisaa jirtan osoo hin ta'in hawaasa keenya salphisaa jirtan warri waan akkana kana godhatan. Eenyullee Arsiin bakka isin buufatee miidiyaa TikTok gubbaa isin hin kaa'an warri maqaa Arsiitiin asirra deemtanii daldaltan kun. So ijoollee yoo walfeete kaleessallee fedha isaaniitiin walitti dhufan har'allee yoo barbaadan addaan baanii borillee yoo shari'aa walitti deebisan wajji deebi'u taraa kudhan wal fudhanii wal hiikuu mirga qaban. Haadha qabdi abbaa qabdi gosa isinirra itti aantu qabdi. Lafan dhiitina warri maqaa arsooma ofii fudhatanii arsooma irraa nama dhiibdan kun jechuudha. Mucattiin intala Arsii qulqullu. Abbaan isii Arsi, haati isii Arsi. Yoo isiin miidhamteef yoo isiin waa taate ardaa qabdi, abbaa qabdi, gosa qabdi, isaantu itti aana. Achi booda deemtee yoo dhimma arsoomatti as dhufe abbaan isii ardaan isii gosti isii Arsiidha yoo gaate Arsiin irraa dubbachuu danda'a.
ka isiin beeyne ka fira isiin beeyne abbaa isiin beeyne miidiyaa gubbaa bahee maqaa arsiitu tuqame maal jechuudha hay